Akkam jirtan hordoftoota keenya kun chaanaalii YouTube fayyaan FB'dhaan egaa akkuma beekamu chaanaalii kanarratti kanaan dura mata duree garaagaraa irratti waa'ee fayyaa ilaalchisee mata duree garaagaraa irratti isin dhiyeessuun keenya barumsa fayyaa isin dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Barumsa sana irratti yaadamtii keessaniif guddaa galatoomaa isin jenna. Gaaffilee fi akkasumas mata duree keessan irratti nu qophaa'uu qaba jettanii nu dhiyeessaa jirtaniif kan itti isiniif qophaa'aa jirru ta'uu isin beeksisa. Asumaan isin beeksisa. Peejii kanaaf warra haaraa taatan subscribe like gochuudhaan hordofuun dhiisina. Akkasumas immoo mata dureewwan irratti nu qophaa'uu qaba jettan irratti komentii jalatti nu barreessuudhaan gama fuula feesbuukii keenya fayyaan FB'dhaan jedhu jalatti illee inboksii nu gochuu dandeessu. Asirratti komentii jalatti nu barreessuu dandeessu. Gama hundumaanuu kan isin gargaaru ta'a. Gama hundumaanuu waa'ee barumsa ilaalchisee yeroo yeroodhaan kan isinitti mata duree garaagaraa irratti qabannee kan isin dhiyaannuu fi haala isin mana teessaniitti of gargaaruu dandeessan rakkoo tokko osoo isin gahin akkasumas immoo yoo rakkoo fayyaa kan jiru ta'e akkamitti akka rakkoo san irraa fayyuu dandeessanii fi dandamachuu dandeessan irratti haala isin of gargaaruu dandeessan hordoffiin yaalaa isin gochuu qabdan irratti yeroo yeroodhaan barumsa fayyaa kan isin dabarsinu ta'a. Qophii irratti qabannee kan isin dhiyaaddu an Dr. Caalaa Didaan jedhama. Mata dureen keenya irraatis gubaa yookiin dhukkubbii laphee jedha yookiin heartburn afaan Ingiliffaatiin kan jedhudha. Haga qophii xumura keenyatti nu wajjin turaa isin jenna. Gara mata duree keenyaatti yoo kan deemnu ta'e mata duree keenya akkuma jalqaba isiniif ibsu yaalletti mata dureen keenya gubaa laphee yookiin heartburn afaan Ingiliffaatiin darbee afaan Oromootiinis immoo singiggoo kan jedhamuun beekamudha. Egaa mata duree kana jalatti wantoonni nu ilaallu maalummaa isaan ilaalla, maal akka ta'e gubaa laphee jechuun maal akka ta'e akkasumas immoo maaltu dhukkuba kanaaf nama saaxila, maaltu gubaa laphee kanaaf nama saaxila akkasuma immoo deebisee inni biraa gargaarsi nu manatti ofii goonee dhukkuba kanarraa fayyuu yookiin ofitti fursiisuu dandeenyu maalidha kan jedhudha. Inni dhumaarratti immoo yaalaa fi yeroo kam mana yaalaa deemnee gargaarsa argachuu akka qabnu ni ilaalla. Egaa gara qabiyyee keenya jalqabaatti usin maalummaa gubaa laphee yookiin heartburn afaan Ingiliffaatiin jedhu kan irratti yookiin immoo darbee afaan Oromootiin singiggoo kan jedhamu kan irratti egaa dhukkubbii yookiin gubaa laphee kun kan jedhamu miirri gubaa ta'e miirri hin taane gara laphee keenya jiddu galeessatti jechuudha gara jidduu ta'etti jechuudha kan nu dhukkubuu fi yeroo baay'ee nyaata erga nyaanneen booda yoo ciifnuun booda akkasumas dhugaatii garaagaraa dhuguudhaan kan nutti ka'anidha jechuudha dhukkubbiin kun jechuudha miirri gubaa kunii jechuudha jiddu galeessa laphee keenya irratti gara fuulduraatiin laphee keenya irratti kan nu dhukkubuudha jechuudha. Dhukkubbiin kun yeroo baay'ee akkuma ammas hin jenne kan irratti erga nyaata nyaannee kaane erga dhunnee yeroo ciifnuu fi akkasumas immoo yeroo duddaan gadi jennu nutti ka'uu kan danda'anidha jechuudha. Egaa dhukkubbiin laphee kun baay'ee beekamaadha. Akka qorannoon biyya Ameerikaatti gaggeeffame tokko irra beeksisutti guyyaatti yoo xiqqaate namni 20 dhukkubbiin kun ni mudata jedha. Biyya keenya irratti dhukkubbiin kun ifatti qorannoon garaagaraatti godhamuu baate jiraachuu baatus yeroo baay'ee mana yaalatti yeroo dhukkubbiin kun namoonni dhukkubbii kanaaf deddeebi'anis akkasumas immoo yeroo garaagaraatti namoota wajjin geenyu yeroo baay'ee sababa kana yeroo jechuudha rakkootitti yeroo nu kaasantu argama. Egaa rakkoon kun baay'ee beekamaadha. Akkamitti dhukkubbii kun nutti dhufuu akka danda'u ilaallu jechuudha. Inni kutaalee qaama keenyaa keessaa sirna bullaa'insa keessaa liqimsituu inni jedhamu ni jira. Liqimsituu jechuun kun afaan keenyaa fi garaacha keenya kan wal qunnamsiisudha. Akkuma fageerraa argaa jirtan kanarratti jechuudha liqimsituu kun yookiin isoofagas kan jedhamu kun jechuudha. Yeroo nyaata nyaanni keenya afaanitti erga haga ta'e bullaa'ee booda yookiin alashinee erga haga tokko daakkamee cufaanis ta'e ilkaaniin erga haga tokko bullaa'ee nyaanni kun gara yookiin liqimsituu yookiin isoofagas jedhamu kana gara garaacha keenyatti deemaa jechuudha. Garaacha keenyatti immoo asiidota fi inzaayimoota kan lakkifaman nyaanni sun hin bullaa'a jechuudha. Egaa garaacha keenya keessa akkuma beektan asiidii qaba. Asiidii hidroklooriik asiid jedhamu qaba. Asiidiin kun asiidii cimaadha. Asiidiin kun immoo garaacha keenya keessuun garaacha keenya seelota garaagaraa fi akkasumas immoo muka saawunti jedhamu jira fi wantoota garaagaraatiin akka of eeguutu godhamee jira. Kanaaf garaacha keessatti asiidiin kun akka garaacha keessatti miidhaan gaggeessine godhaa jechuudha wantoonni kunniin. Haa ta'uti malee yoo asiidiin qabiyyeen asiidii garaachaa keenya kun garaacha ala gara biraatitti kan socho'u ta'e miidhaa qaamota keenya garaagaraatiin geessisuu danda'a jechuudha. Egaa akkuma beektan asiidiin qaama keenya keessatti akkuma alatti argitan gogaa keenya irratti wantoota garaagaraa irratti bu'ee miidhaa geessisuu danda'a. Egaa asiidiin garaachna keenyattis akkasuma jechuudha. Maalidha? Asiidiin kun immoo gara biraa fakkeenyaaf nyaanni tokko
garagaraachaa seenaa liqimsituudhaan jenneerra jechuudha. Liqimsituun kun kallattiin nyaanni kun itti socho'u afaanii garagaraachaatii garaachaa gara gadiitti jechuudha. Nyaanni kun gonkumaa yeroo fayyaa jirutti gara duubatti hin deebi'u jechuudha. Kanammoo kan godhu maalidha? Liqimsituu keenya gara dhumaatitti yeroo garagaraachatti jechuudha. Akkuma viidiyoo kanarraa fakkii kanarraa argaa jirtanitti gara dhumaati irratti lower esophageal sphincter wanti jedhamu jira. Kuni maalidha? Maashaa diriiree fi kontooffachuudhaan akka bantuu fi cuftuutti gargaaraa jechuudha. Gara yeroo nyaataa fi akkasumas bishaan dhugnu banamuudhaan liqimsituurraa nyaanni garagaraachatti akka darbu godhaa jechuudha. Sanaan booda immoo nyaanni erga liqimsineen booda immoo cufamuudhaan kontooffatee cufamuudhaan nyaanni keenya gara liqimsituutti akka waliin deebine godhaa jechuudha. Kun yeroo sirrii jiruu fi fayyaa qabnu ta'a jechuudha. Nyaanni kun gara kallattii tokkotti jechuudha. Liqimsituurraa garagaraachaa saniin booda waliin deebi'u jechuudha. Egaa haala garagaraatiin sababa garagaraatiin yeroo amma akkuma isin jenne maashaan loorii sphincter jedhamu kun sababa garaatiin yoo dadhabee fi yoo laafe sirriitti kontooffatee cufuu dadhabaa jechuudha. Yeroo kana maalidha? Qabiyyeen garaa asiidii garaacha keenyaa sun gara oliitti deebi'aa jechuudha. Seelonni kun immoo asiidiidhaaf kan asiidii of eeguudhaaf dandeettii qabanii jechuudha. Seelonni liqimsituu yookiin isofaagasiin marsanii argaman kun maalidha? Miidhaan irra gahaa jechuudha. Egaa miidhaan kun akkuma asiidiin kun dabalaa yookiin dadhabbiin loorii isofaajaal sphincter jedhamu kun dadhabaa deemuudhaan qabiyyeen asiidii keenya gara liqimsituutti ol deemuun miidhamaatuma miidhaan irra gahaa deemaa jechuudha. Yeroo kanatti maalidha? Gubaa lapheetii kan jedhamu miidhaan akkuma gabaa irra gahaa deemu seelonni kun akkuma asiidii kanaan qabiyyeen asiidii garaachaa kun itti ol deemee miidhaa irra gaggeessuun dhukkubbii miirri dhukkubbii nutti dhaga'amuu deemaa jechuudha. Akka amma isin hin jenne jechuudha gubaa laphee yookiin shingigoo yookiin heertibandi kan jedhamu yeroo kanaa jechuudha. Egaa akkanatti kan namatti dhufuudha jechuudha. Maaltu nama saaxiluu danda'a dhukkuba kanaaf yookiin gubaa laphee kanaaf heertibandi jedhamu kanaaf maal wanti nu saaxiluu danda'a? Tokkoffaa irratti ulfaatinni garmalee guddaa ta'e ulfaatinni garmalee ta'e dhukkubii kanaaf nu saaxiluu danda'a. Garaacha keenya irratti dhiibbaa gochuudhaan akkuma beektan ulfaatinni garmalee yoo jennu garaa guddaa yookiin boorcoo kan qabu ta'e garaacha keenya irratti dhiibbaa gochuudhaan pireesharii uumuudhaan nyaanni asiidiin qabiyyee garaacha keessa jiru gara liqimsuutti akka deebi'u gochuu danda'a. Inni biraa ulfis akkuma garma ulfakkaatuun garaacha akkuma garaan namaa guddachaa deemuun garaacha irratti dhiibbaa gochuudhaan asiidiin sun gara akka ol ba'u gochuu danda'a. Inni biraa nyaanni tokko tokko dhibee kana namatti kaasuu danda'u, dhukkubbii kana namatti kaasuu danda'u. Keessattuu nyaanni mi'eessituun garaagaraa itti ba'atan dhukkubbii kana namatti kaasuu danda'anii jechuudha. Fakkeenyaaf fuudhan nyaanni akka qullubbii ta'ee barbaree fi kanneen kana fakkaatan yeroo baay'ee nyaata keenya keessatti yookiin isaan bifa garaagaraatiin kan fayyadamnu ta'e dhukkubbii kana nutti kaasuu danda'u. Inni biraa nyaata coomaa fi zayita itti ba'atan nyaata kana baay'isnee nyaannu ta'e garaasa keenya keessa yeroo dheeraaf turuu waan danda'aniif carraan isaanii gara liqimsituutti ol deebi'anii dhukkubbii kana nurraan ga'uu isaanii guddaadha jechuudha. Inni biraa dhugaatiiwwan garaagaraa fakkeenyaaf alkoolii dhuguun qaamni kun amma jechuun maashaan kun akka laaf gochuu danda'a. Buna dhuguu fi qabiyyee bunaa bifa garaagaraatiin hojjetame jechuudha. Buna bifa kaaffeenii jedhamu qabiyyee kana kan of keessaa qaban dhukkubbii kana nutti fiduu danda'u. Inni biraatis dhugaatii biroo kanneen akka lallaafaa siidawaa ta'an yoo nu ta'e dhukkuba kanaaf nama saaxiluu danda'a jechuudha. Inni biraa nyaata asiidawaa ta'an kanneen akka loomii, burtukaanaa fi timaatimii kunis dhukkuba kana nutti kaasuu danda'a jechuudha. Asirratti akka olii galaaletti jechuudha. Nyaatawwan dhukkuba kana nutti kaasuu danda'an nutu adda baasee beekuu qabaa jechuudha. Kana alatti dhukkubni biraa nutti kaasuu kan jiru ta'e jechuudha. Adda baasuu qabnaa jechuudha. Inni biraa tamboo aarsuu namoonni tamboo aarsanis akkuma qorannoon garaagaraa agarsiisutti lower esophageal sphincter kan jedhamu kun akka laafu akka dadhabu godhaa jechuudha. Inni biraa uffata isaan qaboo ta'e keessattuu garaachaa dubartii irratti fudhannu ta'e dubartoonni uffanni garaacha isaan garaa keenya sirriitti harkiseetu kan qaboo ta'e uffata nu qaboo ta'e kunis dhiibbaa garaacha keenya irratti uumuudhaan qabiyyeen asiidii garaacha keessa jiru gara ol deebi'u gochuu danda'a. Inni biraa qabattoo sirriitti jabeechanii hidhachuunis qabiyyeen garaacha keenya keessa jiru kun akka ol deebi'u gochuu danda'a. Kanaaf nu saaxiluu danda'a jechuudha. Inni biraa qorichoota tokko tokko kanneen akka aspiriinii fi ibuprofin jedhamu jechuudha. Akkuma dhukkuboota garaachaa nutti fidan dhukkuba kanas nutti fiduu danda'u. Inni biraa fi dhiphinnaa fi yaaddoo garmalee dhiphinnaa fi yaaddoon garmaleetis dhukkuba kanaaf nu saaxiluu danda'a jechuudha. Kanneenii fi kan kana fakkaatanii jechuudha.
itti aanutti kan deebinu ta'e mallattoolee mee dhukkuba kana maalidha dhibee kana egaa gubaa laphee ni jira akkuma jenneerra gubaa lapheetiin ala mallattoolee dhukkubni kun yookiin heertibanni kan jedhamu kun yookiin singiggoo kan jennu kun mee mallattoolee biraa akkamitti agarsiisuu danda'a egaa akkuma jalqaba irratti sin jenne dhukkubbii laphee jiraachuu danda'a akkasumas garaa keenya gara oliyaan dhuuraa olitti dhukkubbiin kun nutti dhagahamuu danda'a inni biraa qofaa olitti fufiinsan qofaa nu qofaasisuu danda'a inni biraa ol guursisuu fi akkisiisu jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaaf maashaan kun qabiyyeen garaacha keenya akka salphaan ol deebi'uu waan danda'eef yeroo irra deddeebi'aan ol guursisu nu akkisiisuu danda'a. Inni biraa deeffuu nutti baay'ee isaa jechuudha. Nu deeffachiisu jechuudha yeroo yeroodhaan nu deeffachiisu. Inni biraa dhadhama dhangagga'aa ta'e qoonqoo keenya keessatti nutti dhagahamuu fi akkasumas nyaanni keenya bifa waan akka wanta tokko bifa qoonqoo keenyatti nu rakkate wayii miirri akkasiitis nutti dhagahamuu danda'a. Inni biraa nyaata liqimsuu dadhabuu egaa dhukkubbiin yoo liqimsaa irraa nuti miirri dhukkubbii nutti dhagahamuu danda'a yookiin nyaata san liqimsuu dadhabuu jechuudha. Inni biraa irra deddeebi'an qoonqoon keenya dhukkubbii qoonqoo inni biraa sagaleen keenya jijjiiramuu garaa nama gogossuu yoo asmaa qabna ta'e keessattuu namoonni asmaa qaban asmaan isaa akka itti jabaachuu gochuu danda'a. Egaa mallattoolee kanaa fi kanneen biroo ta'uu danda'a jechuudha. Gubaa lapheetiin ol qabatanii mallattooleen kunniin nutti argamuu danda'u jechuudha. Gara mallattoo kanatti wanti isin hubachiisuu dandeenyu mallattoo kanaa fi yeroo tokko maalidha akkuma afaan Ingiliffaatiin gubaa laphee kun heertibanni jedhama maalidha maalirraa ka'uudhaaf yeroo baay'ee dhukkubbiin gubaa laphee kun dhukkubii onneetiinis ol fakkaachuu danda'a kanneen akka cawwii sumbaa yookiin michii sumbaa wajjinis ol fakkaachuu danda'a yeroo darbee jechuudha. Dhukkubii kana immoo akka keessattuu jechuudha. Dhukkuba onneetiin akkaataan itti baasuu dandeenyu jiraachuu qabaa jechuudha. Maalidha dhukkubni kun gara tokkoon ol fakkaachuu danda'a. Dhukkubbiin kun miira ol fakkaataa nutti dhageessisuu danda'a jechuudha laphee keenya irratti. Garuu haalli itti isaan adda baasuu dandeenyu jiraachaa jechuudha. Yoo dhukkuba onnee ta'e haalli isaan itti adda baasuu dandeenyu tokkoffaa hafuurroon lama hanqata. Inni biraa dhukkubbiin kun laphee qofa osoo hin ta'in irree keenya harka keenya jechuudha. Irree keenya gara keessatti nu dhukkuba bitaa keenya nu dhukkuba gara bitaatiin jechuudha. Harka keenya morma keenya akkasumas gara mormaa keenyatti sol dhufee dhukkubbiin nutti dhagahamaa jechuudha. Kan gubaa laphee laphuma keenya irratti kanaaf onnee keenya immoo haga irreetitti deemuu danda'a jechuudha. Yeroo inni biraa immoo yeroo wanta tokko goonu dandeenyee hin hojjennu onneen keenya waan dalagaa sirnaan hin dalanneef yoo dalagaa tokko hin dalagne kan nutti ka'uudha jechuudha dhukkubbii onnee jechuudha. Kanaaf adda baafachuu dandeenya dhukkubbii onnee fi gubaa laphee kanaa jechuudha. Yaalaa fi ittisa isaatiitu kan deebinu ta'e egaa asirratti wanti isin hubachuu dandeessan gubaan laphee yookiin heertibarni afaan Ingiliffaatiin jedhamu kun yeroodhaan of gargaaruu kan dandeenye ta'e dhukkuba salphaadha akka salphaatti fayyuu dandeenya. Haa ta'uti malee dhukkubni kun yeroodhaan kan yaallee kan ta'u ta'e rakkoolee garaagaraa xaxaawwan garaagaraa nurratti qabsiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf yeroon yaallamuu fi gargaarsa barbaachisaa ta'e ofii gochuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf ni gargaarsa isin manatti ofii gochuu dandeessanii fi dhukkuba kanarraa fayyuu fi akkasumas miira dhukkubbii isinitti jiru kan ofirraa fooyyessuu dandeessan maali? Tokkoffaa nyaata dhukkuba kana isinitti kaasan adda baasuu fi dhiisuu jechuudha. Akka nyaachuu dhiisuu dhukkuba isinitti kaasan adda baaftanii nyaata sassoorachuu dhiisuu. Lammaffaa nyaata baay'isanii al tokko nyaata humnaa ol nyaachuu dhiisuu. Kana waan jedhu nyaata yeroodhaan nyaata xixiqqeessitanii nyaachuudha. Akkasumas immoo nyaata nyaatan kan sirriitti alashitanii sirriitti bulleessitanii hanga ta'e afaan keessaniin ilkaan keessaniin haga danda'a alashitanii haga ta'e haga bullaa'u gochuudha. Inni biraa akkuma nyaata nyaatanii gara hirribaa deemuu dhiisuu fakkeenya keessattuu gara yeroo galgalas ta'e guyyaa suutaan hirribaa fuuf yookiin kan qophoonu ta'e yoo xiqqaate sa'aatii 2 sa'a 3 dura nyaata nyaachuu qabnaa jechuudha. Garaa keenya guutuu ta'een gara hirribatti hin deemnu jechuudha. Kunis akka qabiyyeen garaacha keessa jiru akka gara liqimsuutti ol deebi'u dhukkuba kanaaf nu saaxiluu waan danda'uuf jalqaba turree rafuuf hin deemin yoo xiqqaate sa'aatii 2 osoo nyaata hirribaaf hin deemin nyaachuu qabnu. Inni biraa nyaata cumaa fi zayitiin itti baate jechuudha nyaachuu qabnu. Nyaanni kun garaacha keenya keessa turuudhaaf carraan dhukkuba kanaaf nu saaxiluu isaa guddaa waan ta'eef. Inni biraa tamboo aarsuu dhiisuu, alkoolii dhiisuu, dhugaatii bunaa
dhugaatiin bunaatis dhukkuba kana waan dhugaasu dhuma isaa gata isu akkasumas immoo dhugaatiiwwan lallaafaa gosa garaagaraa kan alatti dhugaatiiwwan biroo jiraachuu danda'u kan nutti kaasan jechuudha. Dhugaatiiwwan nutti kaasan dhuguun qabnu tamboo aarsuun qabnu. Inni bira haga danda'ame maastikaa yeroo dhukkubbiin kun nutti miirra iddoo hojii jiraannan ta'e dalagaas ta'e miirri salphaan nutti dhagahame ta'e haga tokko maastikaa alashuun haga tokko dhukkubbii kana nutti furuu danda'a. Inni san cufa yeroo maastikaa kana alashuun hancufni oomishama. Hancufni kun immoo garaacha keessa deemee hancufni kun beezidha. Hanga garaacha keessa deemee akka tokko qabiyyee asiidii liqimsituu keenya keessa jiru san gadi akka gad deebi'anii dhiqee gad dabarsa. Inni biraa asiidii qabiyyee keenya asiidii garaacha keessa haga tokko niwutiraalayis godha jechuudha. Asiidummaa isaanii xiqqeessaa jechuudha. Inni biraa ulfaatina qaamaa guddaa kan qabnu ta'e ulfaatina guddaa san haga xiqqee ulfaatina madaalawaa ta'e qabaachuutti jechuudha xiqqeessuu jechuudha. Ulfaatinni sun jechuudha akkuma jalqaba isin jenne dhukkuba kana waan nu saaxiluuf isa sanis xiqqeessuudha. Inni bira ulfata nu qabu kaawwachuu hin qabnu. Ulfata yeroo dhukkuba kana miirri dhukkubbii kanaa nutti dhagahame kun dhukkuba kana qabna ta'e uffata sirriitti nu qabu surrees ta'e kufuus wantoota biraa jechuudha. Fi akkasumas immoo yeroo rafnu sireen keenya adjustable ta'e jechuudha. Kan sirraa kan ofii yoo ta'e gara mataa isaatiin ol qabnee rafuu. Yoo kun hin danda'amne immoo sireen keenya kan ta'e boraatii lama xiqqaate boraatii lama fayyadamnee mataa keenya ol qabannee mataa garaacha keenya jechuun dugda keenya irraa qabee haga tokko jechuudha. Garri mataa keenya qabne qaamni keenya gara olii jiru akka ol ka'u jechuudha. Gara ol ka'u goonee furamuu dandeenya. Inni biraa dubartii ulfaata irratti akkuma isiniin jedhe dhukkubni kun ni jiraata. Dubartii ulfaata irratti maalidha? Wanti gorfamu dubartii ulfaata irratti nyaata yeroo nyaattu nyaata xixiqqeessitee jechuudha. Dubartiin xiqqaatti 5 hanga 6 jechuudha guyyaatti nyaachuu qabdi. Nyaata al tokko nyaachuurra xixiqqeessitee yeroo yeroodhaan irra deddeebitee nyaachuu qabdi. Egaa ulfi kun akkuma ulfi deesseen dhukkubni kun irraa baduu danda'a. Yaadda'uu hin qabdu jechuudha. Inni biraa yaadaa fi dhiphina yoo qabnu ta'e yaaddoo fi dhiphina qabnu ta'e haga danda'ameen hir'isuu jechuudha. Dhukkubni kanaaf waan nu saaxiluu danda'aniif dhukkubbii kana hir'isuudha. Inni biraa qorichoota garaachaafis yeroo baay'ee dhukkubni kun ol fakkaachuu danda'a garaacha wajjin. Dhukkubbii qorichoota garaachaaf nu kennan sirnaan fayyadamuu fi akkasumas immoo darbee qorichoonni kennaman hin jiru. Qorichoonni kunniin kennamu qorichoota fudhataman san haga danda'ameen qorichoota kan sirnaan fudhachuu qabna jechuudha. Egaa dhukkubbiin kun akkuma isin jenne manatti gargaarsa kana waliif hiikuun yeroo baay'ee fayyuu dandeenya. Gara biraatti xaxaawwan biraatti deemuu hin danda'u. Yaa ta'uti malee yeroo tokko yaala atamtamaa yeroon barbaadu jira jechuudha. Fakkeenyaaf yoo guyyaa guyyaatti hojii keenya kan hojjechiisuu hin dandeenye ta'e dhukkubbiin kun yeroo yeroodhaan kan hojii keenya kan hojjechiisne ta'e dafnee mana yaalaa dhaqnee yaalamuu qabna. Inni biraa nyaata liqimsuu hin dandeenye ta'e nyaata nyaannu kan yeroo yeroodhaan kan ol deddeebisu kan nyaata keenya liqimsuu hin dandeenye yoo ta'e dafnee mana yaalaa deebi'uu qabna. Inni biraa dhukkubbiin mallattoolee onnee yoo kan jiraatu ta'e akkuma isin jedhe sun yaala biraatu waan barbaaduuf yeroo kana mana yaalaa deemuu qabna jechuudha. Akka waliigalaatti gargaarsa kana walirraa goon baay'inni isaa keenya fayyuu danda'a. Xaxaan isaa inni biraa xaxaawwan komplikeeshinii inni jedhamu gara haga yoo turtii yeroo dheeraan booda haga carraa kaanseris namatti fiduu danda'a waan ta'eef kan haala salphaa ta'e kanaan of yaaltanii dhukkuba kanarraa baraaramuu ni dandeessu ni jenna. Har'aaf kan isin qabannee dhiyaanne kanumaa galatoomaa yaada keessan komentii biratti barreessuu dandeessu. Feesbuukiin sabskiraayib laayikuudha ni jenna galatoomaa fayyaan Don't you run when I, but the